Web Media Dhugaa Uummataa. Akkam jirtan kabajamtoota ilmaan Oromoo hundumtuu bakka jirtanitti. Jijjiiramaa fi guddinni aartii Oromoo eessarraa ka'ee fi yeroo ammaa eessa ga'ee jennee ilaaluun duratti eenyu fa'aa aartii Oromoo keessatti hirmaatee fi gahee fi shoora akkamii taphataa turan kan jedhus waliin ilaaluun barbaachisaadha. Artistiin Oromoo hunduu gahee hanga taayitaa ofii akka ba'e eenyuun waan irraanfatu natti hin fakkaatu. Mee osumaa jennuu weellisaa tokko waliin walaa yaadanna. Yaadannoo kiyyarraan dhiyoo eegalu sirboota aadaa yeroo ijoollummaa kiyyarraa jalqabe hanga umrii guddina kiyyaatti aniin irraanfanne keessaa tokko sirba mata dureen isaa Duuroo Leemmanni jedhu keessa kiyya inni irraanfatu. Sirbichi yeroo hedduu kan dabraa ture raadiyoo Itoophiyaa kan sagantaa afaan Oromoo Surata Dilbataa jedhamu natti fakkaata. Isa qofa osoo hin taane mana barumsaa keessatti barumsa raadiyooniidhaan barattoota dabraa ture keessatti deddeebiidhaan sirbi kun dabarfamaa ture. Biyya baqadhee gama biyya Norwee erga qubadheen booda weellisaa tarree hangafootaa keessatti ramadamuu fi sirboota aadaa Oromoo hedduu gumaachuudhaan akkasumas weellistoota babbeekamoo Oromootiif walaloo fi yaadaloo hedduu kan gumaache artist Kurkujjee Simbootiin wal barre. Maqaa guutuun isaa artist Kurkujjee Simboo Seeroo jedhama. Dhalatee kan guddate Arsii Golbaa Alutootti. Qabsoo hadhaa'aa uummanni Oromoo barootaaf gaggeessaa ture keessatti nama adda durummaadhaan hirmaataa turedha. Bara aadaa fi duudhaa Oromoo barsiisuun rakkoo ta'e keessattis sagantaalee raadiyoo Itoophiyaa irratti hirmaachuudhaan aadaa fi duudhaa uummata Oromoo barsiisaa ture. Sababuma kanaanis ija mootummaa yeroo sana kan ture Dargii kan yeroo san ture keessatti shakkii guddaadhaan hordofamaa ture. Dargiin erga kufee boodas qabsoo sabboontonni gaggeessaa turan keessatti hirmaachuudhaan hawwisa adda bilisummaa Oromoo keessattis gahee guddaa taphataa turee jira. Rakkoo fi dararaan guddaanis isa mudatee jira. Haalli dararaa guddaaf saaxiluu danda'u argamnaan biyyaa baqate. Jireenya baqaa biyya Keeniyaa Naayiroobitti gaggeesse. Achittis qabsoo sabaa gaggeessaa turuun isaa ni yaadatama. Weelluu fi geerarsa aadaa dirree lolatti ittiin Oromoon wal dammaqsu gedaruudhaan sabboontota dammaqsaa ture. Erga gama biyya Norwee dhufeen boodas hawaasa Oromoo biratti nama jaalatamaadha. Aartii Oromoo deeggaruu keessattis walaloo fi yeedaloo kennuus itti fufee jira. Turtii bara waggoota 20 olii boodaan gaafa Juunii 14 Norwee irraa yaabbachuudhaan gaafa Juunii 15 barii bara 2019 gama biyya haadhaa fi abbaa isaa galuuf qophaa'ee jira. Namoonni carraa isaa qunnamuu argattan simannaa qabsaa'aa tokkoof godhamu akka gootaniif goota kenna kanas akka jajjabeessan abdii qaba. Sirboonni inni weellistoota Oromootiif gumaache keessaa muraasni akka armaan gadii kanatti. Hirphaa Gaanfuree hin beeyna seenaa keenya maddi walaabuu lafu burqaa keenyaa sirba jedhu. Ammas Eedaa Lachaa Gaarree Gaabbitaa Maarree sirba jedhuu fi Halluu Daawwee Shashanaafattee Muktaar Usmaan Hummoo Gurraacha Saaqaa Kaawwoon Deebite Waaqaa kan jedhuu fi Waaritee Furii Ilmaassi Koomandoo Eenyutu Gargar Baasa fa'a jedhanii fi Gabii Edoo Ofaas akkasumas weellistoota hedduun akka keessatti argaman yaadannoo Kurkujjee Simboo irraayi. Mee isinis gaa sirba isaa Duuroo Leemmanni jedhu kana isin affeeruudhaan imala gaarii jechuu barbaada. Turtii gaarii galatoomaa.
Ejulo Emani Eduro le mani
beekamtuu biyya loonii eeyyuloo ilmanii. Oromiyaa biyya boonii eeyyuloo ilmanii.